kalariileen isaanii nama jaalachiisan yookiin nama gammachii oriijinaala jettanii hundi keessanuyyuu kalariilee adda addaatiin tahee akkasuma immoo kunoo kalarii kireema isa jettanii ni jedha kunooti akkasuma immoo turkiidha gonfoo qabaa jechuudha namatti tottoluu fi akkasuma immoo faashinii tattahee ittillee hin uffatan waan taheef jalabiibotaa fi yookiin ammoo abaayaa turkii kimaara wajjin namootiin barbaadan kalariilee fi diizaayinii isaa tokko tokkodhaan akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Inni kun akka abaayaatitti illee ni uffatama. Kana jechuun kiyya akka qamisii akka abaayaatitti iskaarbii waliin ni uffatama. Inni kun hin hidhama. Saayiziin isaa ammoo firiidha. Gabaabumatti namootiin barbaadan mursiisuu fi irraa hir'istanii haaluma salphaa taheen itti uffachuu ni dandeettanii isiniin jedha. Duubni isaallee akkana jira. Gabaabumatti jechuudha. Asiin qamisii akka shanamaa yookiin ammoo tuksiititti jira. Ammaan uffata irraan uffadhe isinii galee uffata kiyya uffadhee gubbumarraan uffadhe akkasuma immoo jalabiibni isaa yookiin kimaarri isaa kunootii isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kunoo sababbiin jechuun adda isaa isinitti argisiisee fi akka sirritti hubattanii fi addatti illee akka uffatamuu danda'uu fi akkasuma immoo sarpiraayizii ramadaanas tahee iidaallee kana qofaa miti kabraallee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuuni hordoftootaa fi kabajamtoota Umurazaan Oro. Har'a sarpiraayizii qophii ramadaanaa jalabiibota turkii babbareedoo tahee fi akka faashinaatitti yookiin akka qamisiititti diizaayiniileen isaanii hedduu namatti tolanii fi kalariileen isaanii nama jaalachiisan yookiin nama gammachiisan qarshii 10,000 irraa haga 9,000 18,000 tokko isaatiin jechuudha. Kalarii kan isin agarsiisu akkuma argaa jirtan kana istaayiliin isaallee yookiin diizaayiniin isaa hundi isaatuyyuu garagara asitti kimaaraa fi akkasuma immoo abaayaa bareedaa tahee qaba. Kalarii goommanii yookiin ammoo geeshoo akkasuma immoo kalariilee hedduudha tokkoon isin agarsiisa. Kana qofaa miti namootiin maatii keessaniif jalabiiba barbaanna turkii oriijinaala jettanii hundi keessanuyyuu kalariilee adda addaatiin tahee akkasuma immoo kunoo inni kunillee gurraacha kimaarri isaa qofti addatti kan uffatamuu fi adda isaatittuu qarshii 3,000 fi haga 5,000 illee kan jiru niqaaba kan qabu jechuudha. Kunooti argaa jirtanii abaayama jechuudha. Jalabiiba tahee haa dhufu malee akkasuma immoo kana qofa osoo hin tahin kalariin hedduudha. Garuu gurraacha tahee kunillee diizaayiniin isaa adda. Akkasuma immoo asittillee kalarii beejii yookiin ammoo kalarii kireema isa jettaniin inni kunillee baay'ee bareedaa kan tahee fi hedduu namatti toludha. Isin kalarii qofa filadha. Iskiriinshoot godhaatii ergadhaa isiniin jala. Qarshiin ammoo astaayitii ni taha. Namootiin amma nam 2-3 taatanii gurmooftanii dhuftanii diskaawuntiilee ni argattanii isa kanallee godhee isin agarsiisuu danda'a. Hedduu bareedaadha. Diizaayiniin isaa istaayiliin isaa argitanii. Garaagarummaan chaayinaa ka Dubaayii dhufuu fi Turkii dhufuu qarshiileen garagara carqiin isaallee garagara jechuudha. Kun carqii hariira tahee fi hedduu godhannaa irratti carqiin kanaatii fi kanaallee tokkuma kan uffadhe kan argitanii istaayilii yookiin harakaata isaatu garagara malee diizaayiniin hunda isaatu tokko isiniin jedha. Isa kanallee baay'ee sirritti jaaladhe akkuma argaa jirtan niqaaballee qabaa jechuudha. Niqaaba fuulaa isinii galee hijaabaa fi niqaabni garagara. Hijaaba jechuun guutuu kanaa yoo tahe niqaabni kan akka fuulaatii isiniin jedha. Kunooti istaayiliin isaa ammoo hedduu bakka nama kennuufiyyuu ni taha. Magaalaa feetanii fi biyya feetanii illee jiraattan hedduu namatti tola. Biyya ambaa irraa order godhattanii salbaaja yookiin ammoo biyya yoo galtanii isin jibbisiisu waan hin oolle. Kanaafi ka biyya keessanii inni kun ammoo kunooti kama namni ofirraa qabu jechuudha argitanii. Kun istaayilii isaa kan namni ofirraa qabu argitanii. Istaayilii isaa garuu kalarii lamaa jechuudha. Kalarii geeshoo fi kalarii burtuqaalii yookiin ammoo kalarii argaa jirtan kana diimaallee jechuu ni dandeettanii san kalara barbaadan jedhaani. Kuni isuma tahee geeshoodha kan ofirraa qabu. Akkasuma ammoo turkiidha gonfoo qabaa jechuudha kun argitanii. Baay'ee bakka isa bareeduu fi dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu namatti tolu. Uffata babbareeda oriijinaala yoo barbaadan qofa lakkoofsa iskiriin irra jiru kanaan dubbisuun dagatinaa isiniin jedha. Kunooti argitanii gurraachi kun jechuudha kana bitaa jirra isinii galee gurraachi kun akkam isiniif fakkaate istaayiliin isaa kimaarallee addatti uffatanii akka abaayaatiitti illee jechuudha akka qamisiititti illee hin uffatan saayizii guddinamu hin hir'isan argitanii akka abaayaatittis akka qamisiititti illee akka
jalabiibatitti kimaara waliin akkanatti uffatanii jechuudha. Akkuma barbaadanitti uffachuu danda'ani. Itti aansullee kunuuti maashaallah tabaarakallah kalarii geeshoodha. Kunis diizaayiniin isaa ka adda ta'ee fi akkasuma muutuyyuu gubbarraan inni xiqqoo haphiidha akka kaawwaniititti hin ulfaatu hedduu namatti tola. Jalabiiba kafiifaa jechuudha. Argitanii namni kafiifa barbaadan isa kana yoo filattan bareeda. Itti aansuni gurraachi kunillee kamareefiti kun ammuutuyyuu diizaayiniin isaa addaa jechuudha. Isin agarsiisa. Kun kimaarota barbaadan kalariileen kimaarotaallee kun as ciisa tokko isaatiin jechuudha. Isin agarsiisa. Kunooti tokko isaatiin kalariilee hedduu namatti tottoluu fi akkasuma ammuutuyyuu baay'ee jaalattanii jechuudha. Kana qofa osoo hin tahin kunooti ammallee maashaallah tabaarakallah argitanii kunooti. Hedduu uffata babbareedaa dhufee jechuudha. Ramadaana sababeeffachuun isin eegaa jiru baay'eetu jira. Isin hoomeetii isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya argitanii jalabiiba kanneen bardeen gaddaallee namoota hedduutu order godhatee asumaa fudhatee isiniin jedha. Kanaafi ammallee dhufee jennaaniin kunoo isin beeksisaa jirra. Haala kana fakkaatuun qarshiin isaa tokko miiqa yoo jettan akkuma argaa jirtan kanatti gubbarraa eegalee jechuudha. Niqaabaa fi hijaaba yookiin iskaarbii wajjin kalariilee barbaadan akkasuma immoo borsaalee tokkollee kennaa namaa kennuu barbaadan abaayotii tokkollee jechuudha. Argitanii abaayota babbareedaa faashinii tattahee kana qofa osoo hin tahin jalaan istireechii fi gaawonii feetanii akkasuma immoo uffata biraallee feetanii as ciisaa isiniin jedha hundummaanu gabaabamatti jechuudha. Namootiin kanneen barbaadan asirratti hijaabota kalariilee feetaniin jechuudha. Ajajachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ammaaf ammuutuyyuu kana bitamoo kana bitaa filannuun na dhibe. Atiin ajajatte ammuutuyyuu oonlaayinii irra hin jirtu siraa kallattiidhaan itti argisiisaa nama guddaadhaaf waan ta'eef isa kana filadhee fi kana jechuun kunuuti isuma kanaa jechuudha. Akka qamisiititti illee hin uffatan waan ta'eef akka abaayaatitti illee akka jalabiibatitti illee kana filadhee isiniin jedha. Filannoon kiyya akka jaallattan abdiin qaba. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayik sheer godhaa. Wow.